السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجانا بجرتو أو بلايانكو وراني دودولاشو جلت تركمتن أكم جروب جريني إبادان إيمانان مالفكات الحمد لله رب العالمين. أنا بريدة دان سنين جرب بلايانكو وغانا بجراتني قويا هراكنا نفكيتني إن شاء الله. تهافتي في اللي رب ما تتنو يادا سنين جرب بلايانكو guyyaa har'aa hoomaan dubbachuudhaaf deebitee jechuun keessanii ol yaa obboleeyyan koo akkasuma warri dudulaa shoo jalatti argamtan sheer naa godhaa laayik naa godhaa obboleeyyan koo walaa gargaaruu kaa homa dandeenyu walaa gargaaruu kaa oromoo yoo waan dandeenyu wal gargaarre inshaallah rabbii wallaahi waan hundaan waa dandeessisu. Akkasi kaa obboleeyyan tiyya hadda ammoo waa takka haasoo dhufe. Dudulaashoo ijoollee amani dhiisutti hin jirtu dhiiroo maali? Homa jaraa kanarraa haasoo teetti yoo jettan takka takkaan irraa haasa'u ta'a. Takka takkaan maqaa isaanii dha'e. Maaliif garaan na oole? Garaan na oole. Maaliif wanni waan isaan waan jaraarraa dubbadhuuf waan rabbiin keenya hin jaalanne dalaguu jiran. Saniif dhukkeerraa kaaseetiin dubbadha. Hundaan achi jiraadhee isaan gargaaruu hin danda'u. Sagalee isaaniif ta'u warroonni shirri rabbiin hin jaalanne irra xaxamu jiru irraa dubbachuu maal hin danda'a. Qaamaan osoo achi jiraadhe qaamaan dhaqee bira dhaabbadha. Furmaatee namni bira dhaabbadhu. Silaa namni miidhamaa jiru hedduudha waan ta'eef kan gara miidiyaalee ol hin baane hedduudha. Laakiin kama gara miidiyaa ol ba'e irraa dubbadha kaane. Isumarraa dubbadha waan taateef obboleeyyan koo tokkoffaa warroonni ana jala jirtan. Warroonni dodolaa shoo jala jirtan. Furmaatee king. Furmaatee leenca. Furmaateen king jechuu qabdan. Maaliif furmaateen hadha? Furmaateen garaa kiyya kana dhadhaa irra gadi yaafte. Isinoo akkam laata? Isin bira akkam isinoo akkam isin koota isin gaddisiifte moo isin gammachiifte? Ana dhana gammachiifte. Niin gammade. Akkamittiin isinitti ibsadharee gammachuuti? Osoo na bira jiraattanii. Ta maqaa namaa baasuun dadhabne. Ta'an ilmaan qaba boru ilmaan kiyya maal na laalanii. Boru ammoo yoo guddatan ilmaan kiyya maal naan jedhanii. Ummaan tiyya sadarkaa kanarra turtee maal naan jedhanii. Ummaan tiyya daawaa rabbi hin jaalanne dalagaa turtee nama jedhee sammuu ofii keessatti hin yaadin. Nama sanuu maqaan isii yuutumni isii hidaayaa jedha. Maqaan isii kimiyaa jedhamti. Kimiyaan cibti kaa. Zakkoo rabbi. Zakkoo itti kaa. Waa zakkoo rabbi hin taane. Zakkoo rabbi miti. Zakkoon nama. Akkamittiin rabbi yaadatti jira sila. Maaliif? Waan rabbi hin jaalanne dalaguu jirti. Ilmaan kiyya borumaan narraa eeganii. Ilmaan kiyya guddatan borumaan naan jedhanii dhagatte kaa obboleeyyantish. Gabbaatee maqaa namaa baasuu. Waan rabbi hin jaalanne dalaguu. Jaartiin kaa namaa irra jiru olii gad deemanii kaanii kaan bira dhaabbachuu. Hin taati shamararraa. Hin taati sanuu dubartiin kaa namaa qabdu. Nama bira dhaqanii dhaabbachuu. Maqaa namaa baasuu. Waan hin taane nama dalaguu. Hin taati yaa obboleeyyan tiyya wallaahi rabbillee irraa hin jaalatu. Namni illee irraa hin jaalatu. Ani tana dhibee yaa obboleeyyan tiyya. Wallaa waa takka na dhibe. Wanni na dhibee namni akkana waan hin taane dalagan kan haatiniif abbaan isaanii obboleeyyan isaanii abbeeraan
Hadira ana kafaan argiti hadira jechuun eessuma moo abbeeraadhaan beeku. Akka afaan arsiititti abbeeraan obboleessa abbaati. Eessumni obboleessa haadhaati. Akkas ittiin beeka. Warri kunniinoo dhagaa quba qabanii waan isaan dalagan kana. Ani garuu osoo quba qabaatanii waan kana hin dalagan natti fakkaatu barre. Namni keessaan itti dubbatu hin jiru laata? Waan kanarraa dhaabbadhu waan rabbi jaalatu miti waan rabbi jibbe jedhee namni dubbatu hin jiru laata? Ana garuu giraa nagaleetiin jira obboleeyyanti jedhu gaa rabbi. Maal jechuu? Namni irraa deebi jedhu hin jiru. Ammoo kaisii waliin jiru obboleessi kimiyaa tokko. Jaan kophee argate. Dhamaa kophee argate. Firii! Yaa firii waan siidhaamu. Waan lennatti jira obboleeyyantiyya. Firiin osoo rootto biyyaan guutuullee argee keessa seenuun olii furmaatee arge. Subhanallah. Jaza si qabe yaa firii sillee jazaan sin qabne albeen kimiya dirteefi albeen zakkoo dirte si illee karaa si eeggataarti karaa si jirti ammoo taadha kimiyaatti olte tun ta'edha kimiyaarra olte tuni kimiyaaf hin qophoofne hin jedhaan kimiyaaf miti ta qophoofteef firimaa qophoofte naannuma san eeguu jirte kaa furmaateen nama isin jalaa galu seetanii akkasitti sii garaa gubdanii oromoo garaa gubdanii isin jalaa galuun teettu takka takkaan isinirra deemu teetti ispoortii isinirra hojjechuu deemu firii takki xantee rabbuma naa dhageessisu furmaatee achitti argita takki foqii gubbaaf darbuu takki barmela bishaan qabu keessa seenu takki boolli tunnee ottee keessa gattaru Allahu alam harkummaan furmaateetu sitti aanaa isin manuu orgaan si qabdi isii fagoo isettee garuu na biraan dheesse hunduu jalaa bifafatee deema abbooya abaayaan isaanii wal fakkaata isettee nama biraa dheessite ittiin tariin kaa ilee irraa hin darbini wallahi na kolfisiiftee bar waa dhiiraa mitu tuni waa dhiiraa nama rakkif nama sa'aati maqaan malleessa ta'e zakkoon waa furuma dhaabbachuu jira bare inni nu tana booda yoo dhaga yookiin yoo arge qilema san irraa argatinna inni illee saniin kijiba amma fura dhaabbata malee kijibtuu kuduraa